وبركاته هندم تكيسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرو نمني قدان نمني جالتمان علمنا ما كوني بيكتني توكو توكو أسوجرو جالتما إسن سينسس نانوي غاوندي كيسا ورّي UAE كيسا جرتان إسان الرايا دفون جلقب أبشرا namni tokko tokko osoo jiruu jaallatama hojii isaatiin hojii isaa bareechee ummata biratti hawaasa biratti rabbi biratti akkasuma uf biratti ufiyyuu jaallatama nama rabbi jaallatu namni jaallata nama namni jaallatu rabbis jaallata nama akka ustaaza keenya qaalii Sheikh Ahmed Hussein argachuun anaaf carraa guddaadha asumaan itti wal barree qajeela qaama wal arguun yeroo jalqabaati kanaan dura illee wal beennasee miidiyaa irratti qaamaan garuu wal arguun yeroo jalqabaati gamanumaan namni an kreditii kennuu fi barbaadu yookaan galatoomi jechuun barbaadu Haydar Abdii Bilisummaa thank you galatoomin jedha itti aansuun ummata Oromoo bal'aa dhiiroo tokko tokko baguma saba kana keessaa dhaladhe jettee afaanin haasofte gochaan si jala badu maal godhe ummata kana gammachiisa osoo ummata kanaaf maal ta'e ummanni kuni akka an isaaniif dhaladhe akka an isaanirraa dhaladhe naa bara yeroo itti jettee yaaddullee jiraata kanaaf ummata kana ummata gaggaarii kana baga isinirraa dhaladhe isin jaalladha jedhaani gaafii keessan tokko lamaan hardha taa'e sababa Haydariitiif ustaaza kennaatiif jecha gaafii qabdan kooment irratti barreeffadha isaanis na gaafatu tokko lamaan gaafii keessan isinii deebisa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi bilizumma amma kasbuna ustaaz waltajji haga deebisin raafudut aangonan isinii kennu waan barbaadan gaafachuu muhammadinis yaada barbaadan ibsachuu aangoo yeroodhaaf anggo makana humna ulfita ule bula yirwante bi amma fa anggo sini kenera kasifa sini atau gafin Muhammadin gafat tayu yiratan namo gafat dati kalatu manamo hawasa ke nagasti irgatan isan simanne yada sani ke satu warron UAE jirtan yo jiratan yada ke sini rafuna warronni Europa Amerika biyota gara Australia jirtan namo hala kitaba kanatin isini erginuni isini mijesina yaada kesan hubanne yote yechuudha sun amma fammo kadursun warra UAE ti ustaad namu gaafii gaafata yuratan garas isan dabarsin ayye khairi inshallah jalqaba ani obboleessa keenya idar maayikinatti deebisuu keefi galatomi aango kana ganamni injibusheen wajallata anis nan jalladama naafin malu isirti qata ayye kas inshallah Muhammad deeksiso eenyudha كجل كبرت رب عنقو تنجال ترب بسني هاكن عنقون نما دوما دبيكتني عنقون إندم نعنقو ربي توكوتشاتي يروبا إل من ما كن عنقو دوما كناف جتشر لبونا ما بلليس عنقو جنام رف هل كرفتي كاتي جنام في أبو دنديس مالي جنان أمري ربي كناتي نكسوتشونو نوفينجلو يروبايه عنقون إل من ما دوم تودا عنقون دوم نربي سني هاكن آمين سنجالت ربين أتي سابجة كنا جالت تسيها جالت حبيبي آمين 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 إتان سو محمد نخيرو في محمد أني محمد دكسي سوتش الريتي نمني نمبيك نيو جراتني المورمو أرسي أني أرسي قصت إلى دبل بلد تجارسو المورموتي قبسمني لفا هيتو سجدام هيتو سجدشون كوني إتايا مقالا إتايا نمني مبين ننجرو إتايا إتايا راتكو غرا باديات تغدي غاليتي باديات تدالني ilma baadiyaa wanti ani wajjatin hinjuru hin sobe akkan jenne namni na beeku anas jala jiruuf beettanii madhara sila khair nama foyye magaalame ani takkaw magaalaa madden beeku am baadiyaa loon tiksee jabbii fi re'in irraa loon tiksee qotee haamee harame kanaaf namoonni as jala jiran ragaan aba'uu danda'u warri Muhammadin qajeela beekan Muhammad nama akkasiidha maashaallah bareedduudha Muhammadini kan gara qabsootti isa fide qabsoo mata ofitti isa fudhate moo isatti qabsoo ofitti wallahi jarani arga isatti qabsoo ofitti fudhate moo qabsoo ofitti isa fudhate lakki dhugaa nama keessa jiru fi nama dhugaa keessa jiru kamtu itti dhaqe dhugaa nama keessa jiru fi nama dhugaa keessa jiru namni dhugaa keessa jiru gaafuma dhugaan gatee biraa deeme kophatti hafee nama ta'a
Ayyee. jechuun sobaadhuma wayii yookaan immoo nama qilleensa kubbaa keessa jiru Akkasi. gaafa keessa kubbaan sun humna godhatti garuu immoo nama dhugaa keessa jiru dhugaan keessa jiru jechuudha keessa isaa jiru namni sunis dhugaan keessa isaa jiru sun volkaanoo ta'ee dho'a. Ani akaakayyuu waan hin nyaattu akkas akaakayyuu abaabayyuu kiyyatti namoonni na beekan jiru heddummaan itti dhaladhellee itayya kun ilaa ammaa'u lafuma beekamaadha. Takka aasaa kee dammaan qabee namoota 287 jira nama 5 fi sheerii godha oromummaan dhiigadha warri jettan sheer godha namootaaf yaada keessan isinirraa fuuna isin keessummeessina waa tokko rakkoon hin jiru gaaffiisa gaafachuu barbaadan dhuftanii gaafattu yaada isaaf ibsuu barbaadan dhuftanii ibsitu rakkoo tokko hin qabu isin jedha garuu namoota tokkoon keessan nama 10 sheerii godha galatooma ulfaadha jazakumullah khairan oromoo hundi keessan irko komentii kee argeera galatoomi haadhoo ko oromoon gaafa du'ee waliif wanni jedha gaafa jirus akkanni waliif wanni jedhu inshallah ni jannatti fufi. Egaa itti deebina waan ka gaafa du'e jedhu kana irratti itti deebina inshallah. Kanaaf ani waan guyyaa keessa itti dhufe jedhee namanu rakkoon guyyaa keessa oromootti hin dhufne gaafa dhalatu ilmi oromoo kun akka ilmoo joobiraatti dhalate. Ilmoon joobiraa kun joobiraa yoo guddisu qoree keessa guddisa isa qoraattii jettuun miti qoree keessatti guddisa beektanii uncomfortable akka ta'etti jechuun akka mijataan taanetti comfortable waanuma tokko mijataan taane kana uumee guddisa situationii hamaa keessa guddisa because jireenya lafaa kana keessatti situationin hamaan uumamuu dhabuu waan danda'uufi akka isiin bartu taasisa qoree keessatti marga goggogaa keessatti step by step akka isiin uf bartee jabaattee akkamitti akka isiin adamuu dandeessus taasisee guddisa. Ani ummatni nuti irraa dhalanne ummanni oromoo kuni har'a ayyaanni hin taasisin amma waan amma haasamu kana gurri oromoo cufaadha beektanii warra miidiyaatti haasaa malee waan gandaallee waan gosaallee waan amantaallee waan maarreellee warruma akka kennaaf keessan as gubba qabate kana haasaa malee ummanni oromoo ayyaanni waliin darbiniiti akka inni itti keessa dhufe akka inni ta'e akka hin taane ta'e akkuma ta'e sanillee himataan jiru ummanni hawaasni ummatni oromoo ammaayyuu gaafa keessa gabbu'an garaa nama nyaata. Ani hawaasa warra miidiyaa kana gubbaa jiru yookaan immoo nama namaafoo deemuun guyyaa takkaa'u tilmaameen beeku. Gaafa nama hamaa wayii arganii gaarii namatti oolu yaadachuudha. Gaafa nama gaarii namatti oolu arganii nama hamaa namatti oolu yaadatanii yeroo tokko nama faarsu malee nama arrabsu namni accepting godhu. Ela suna ka jirutti te maali beeyta maameko sitti rakkoon qabu na galeera sitti ati qabsoo kana itti dhufte moo sitti itti dhufe jennaan sanarraa kaasnee to'asanu aasaa isa kana keessa yaa wanti amma kana deemeefi akka warra ummata na dhageeffatu galu wanni hanga kana deemeefi ummanni oromoo jalqabumarraa'u keessa jira. Ganaa kadhalatuuf deemullee kayyoo abboota keenya hilgaddaaf dheengaddaa irratti dhalata. Wanti jijjiiramu tokko illee hin jiru. Muhammad kumaatamni dhalate Muhammad kumaatamni dhuma amma booda'u garuu kayyoon ilmaan oromoo bakka kaleessa irraa kaan hin jirru beeka. Kanaaf jecha osoo guyyaa keessatti dhufne waan guyyaa keessatti dhufte akka baaburaati beeka. Bakka wayitti irraa yaabbatte bakka wayitti irraa buuta. Miti? Akkasi. Kanaaf wanti kuni akka osoo nuti hin barbaadin akka oromummaan dhiigaaf lafeedha beektanii qabsoo maatiin keenya mana keessaa qabu sanatu dhiibee as nu baasee gaaffii isaaniitu deebii hin arganne isaantu yoo gabrummaa yoo dandeenyan buqqisna yookaan ilmatti itti guddisna jedhanii nuun keessatti guddisanii isa isaan jedhan sana dhaallee jirraa sati keessa keenya jira waan jedhu natti fakkaata. Akkas ilmaan amma nuti generationiin ammaa kun itti guddate akka hin jenne qabsoon ilmaan oromoo kun qixa sirritti galee fi hanga jedhee of gaafachuutti amma beektan yeroo baay'ee quba tokko gaafa namatti qaban sadi naman naannaa osoo hin jaallatin beektanii naman
si afota uttisa ta'us nama wayitti gaafa quba qabdu osoon jaalatini qubni wayi namatti naanna dhugaadha sababni inni kun itti ta'u ummanni Oromoo kaleessa kaffale kana hubateera itti guddate akkan jenne ittiin guddanne akkan jenne nuti hamba warra sanaati sini galamiti ittiin guddanne jedhee waakkachuufi hamba warra sanaati nuti itti guddanne jechuufi generationiin ammaa kun akkam jira kanatu na yaaddessa akkuma isin jettan kan na yaaddessu malee akka yaaddotti naani na keessa waan na yaaddessu malee gara qabsoo Oromoo kana dhugaa Oromoo kana akkan dubbadhuuf akkan quuqamu kan na godhu isa kana waan eenyuuf dubbadhamaa ofirraa dubbadhee ofiif sumaaf si fuudhaan atteerumi jedheedhaan jaarsi dhiifama dhiiroo ayshee rakkoon jiru abshir nanu badda abshir ayyee ati fakkeenyaa fi barnoota kee yeroo mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa barataa turte nama akkamii turteetti? Ani ijoollummaa makiyya irraa yoon jarjara jechuun hinaaroo ture aarraan akka malee lola loleellee immoo fagaadhu maa dirree waraanaa jirtamoo? Allahu akbar sheexana beektani sheexana hamaa wayii qaba kayoo lolee akka malee na lolchisee dhiises akka malee na dhiisisiisu anaaf dirreeni waraanaa gocha namaati guyyaa tokkos daangaa namaatti darbeen beeku jechuun ilma namaa kana namoonni na beekan as jala ragaa naa ba'u inshaallah rabbiin nama ufis santoo jedhe nan taasise tokkos daangaa namaatti darbeen beeku garuu gaafa namni daangaa natti darbe xiiqin kaar battala bira jirutti Muhammad jarjara akkasumatti na beeku hin jarjaran lola kanaaf daangaa ofii eeggatanii daangaa kiyya eeggadhe hojii jira taakku tokko namatti hin darbu isaa haceen jedhe san aywa galatoom maashaallah akkasitti narraan gabaabsite mana barnootaa keessa waan fakkeenyaaf gaafa sana yarhamakallah justice for Hacaaluu Hundeessaa free Oromo politics gaafa jettu sana namasi gorsee moo nama jedhisi jedhe moo maali guyyaan sunoo guyyaa tattiitti aarsaa guddaatti kaffalte guyyaa tattiitti gammaduu qabdudha guyyaa dokumentiin keetti wanni sii ta'udha nama waliin mari'atti qabdamoo dhoskitee ma dhuftee akkas goote moo akkamitti yaanni kun immoo sii dhufe akkamitti waan kana immoo burqisiiste aarsaa sana booda dhufuufoo induune sana dura induune jechuun yaadaan nan du'a akkasin ta'a waan itti baradhe kanan dhaba jettee ofitti hin kaasne maalti sanaan si ga'e? As biratti odoma kana isiniin deebisin mammaaka tokko yaadadhe odoma isin jettanu namtichatu simbira harkatti qabate yookaan allaatti harkatti qabate namticha gaafate allaattiin inni harkatti qabateet gaafata beekam allaattiin an harkaa qabu kun jedhan qorutti jira nama kan allaattiin an harkaa qabu kun duutuudha moo jirtuudha jedhe gaafate allaatti harkatti qabateera kan harkatti qabate isa gaafatu kana sini galamiti inni harkatti qabatee gaafataa kuni harkatti qabatee gaafataa kun gaafa inni jirtu jedheeni ajjeesuu fedha gaafa inni duutu jedheen immoo jirtu gadhiisuu fedha yoo inni jirtu jedheen ajjeesaa yoo inni duutu jedheen immoo jirtu gadhiisa dhaabbatee gaafa yaadu jirtu yoo jedheen duuti yoo jedheen immoo jirtu baati anaafilleen oolu namtichi kunis hin du'a yoo kana qixa sirriitti hin deebisin anaafis silaa wanti kun hin oolu jedhema duutu jechuufis jirtu jechuufis harka kan kee jirti jedha gaafiin kun hin mari'adhe jechuufis bal'aa wanti bal'atti akkana as bahee uumame taa'anii argadhee itti wantoo jedhan jiru garuu mari'adheera namoota itti hime qaba
yoo namoota kanneen itti hime namoonni kumaas wajjin goone tu dhufa beeka. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Xiqqoo nu eegaa qaba isinitti deebina inshallah. Waan muraasa hin jiru namoonni kun dhagahuu danda'u. Namoota jala guyyaa sagantaa gaafatan jira. Sagantaa guyyaa jidduu keessanitti maali? Sagantaani gaafa Agust 4 ji'a kanaa jechuudha. Ji'a 8ffaa harri bultiin 20 Jumaa dhufu jechuudha. Jumaata dhufu. Koppiliin. Isinitti himna inshallah. Sharjah Mubarak Center guys. Tap illee godhaa koppiliin ki share godhaa akka namni illee dhufu. Ayye amma kun on dhaggeeffanna raanfannee irra yuuti nutoo dhiifama waliin. Haasaa turanii. Earphone godhannee jirru raanfannee dhiifama. Okay. Akkanatti taasa. Hin dhagahamame akka kanatti. Sababaa maaliin murteessite jechuu barbaadeen gabaabumatti. Sababaan ani itti murteesse yeroon isaa yeroo baay'ee ulfaataa ture. Akkuma sila jenne. Lubbuun keessi mararoo jechuu barbaadeen bara. Lubbuun kiyya lubbuu eenyu caalama. Kanaaf ofirratti murteessite jechuudha. Ani ka jedhu du'anii jechuun namatti jiruun du'urra namatti du'een deebuuyyuuni kana si jedhee bara. Ani fakkeenyaaf waan kana murteessuu dhiisuu hin danda'a. Affacha. Isa amma akkanatti taa'u akkan duune maaliin abdii qabaate? Sana dhufee wanni godhame asuutti deebi. Isuma amma akkanatti taa'aa jiru kana akkan duune maaliin abdii qaba? Sila waan sana wajjadheef miti. Kan du'u. Ani akkanatti nama na baay'isee. Wallahi summa wallahi ka rabbi natti argu. Waan sana wajjadheef hin du'u waan sana wajjechuu dhiiseef immoo hin jiraatu. Inni ani wajjadhe sun immoo dogongoraa hin turre. Waan sirrii hojjette. Akkamitti dogongoraan turre? Tokkoffaa maqaa namaa waamee nama narrabsin. Inni beekamuu qabaatu. Lammaffaa haqni nama du'ee haa ba'u jechuun warra haqa dhossuuf rakkoo ta'e malee rakkoon turre. Isinii galee? Ani inni an jedhe egaa taayimii sanitti immoo wanti baay'ee nama aarsu tokko nama meeqaa akka argitan sana harka duubatti hidhanii gadi baasanii ajjeesaa turanii. Amaanu'eel argitaniitu dannoo ta'e suuraan Jawaar, suuraan Baqqalaa, suuraan Hamzaa mana yaalaa tokko keessaa ba'ee nama fakkaatan huqqatanii dhumanii sana malee namnumtuyyuu yeroo sanitti argita yoo ta'e garuma takka akka namni hin dubbanne godhan. Na aarse inni kun. Miidhamteellee miidhame jechuu dadhabuu tokko. Jechuun akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccabaanan akka hin taane taaneet akkuma taane illee himachuuf akka hin taane rakkannee bakka itti rakkannus rakkanne. Rakkuma mataa isiitti deebi'ee nu rakkisa. Amma gaaffii isaanii maali beekama? Kanaaf jecha waan du'an sodaattu jedhaniif. Kanaaf jecha duuti takka azal takka qadar. Waan Rabbi biraa dabarte. Yeroo tokko wanti amantaadhaan daa'effamu kun paaworii mataasaa qaba. Waan amantaan dhugaaf du'e seedhus yoo si jedhuufi yoon kanaaf du'e homaa miti jettee ofirratti murteesse. Zaalimaa foo dhaabbatanii dhugaa jiru itti himuun akka shahidummaatti ilaalamu. Waan sana goote. Ayyee sun maashaallah bareedaadha. Sababaan ati kitaaba kana barreessiteef hoo maali? Kitaaba kana akkati barreessitu kan si taasise maanni maalti keessa keetii burqee moo duruma kitaaba barreessite turte? Tu kitaaba kana barreessite. Aartii anarra keessa hin jiru. Waa barreessuun aartiidha. Aartii anarra miti kan eegale. Fiilmii kanas hojjedheera sirballee duraan iyyaala. Sirbine garuu gadi ba'e. Walaloo isaa barreessite. Barreesseera. Guutuu isaa barreessee namaallee hin kennine. Walaloo keessana keessa tokko nu yaadachiistaa dhiifama waliin akka isa namni beekuuyyuu haa jedhu. Yeroo tokko yeroo eebba aanolee. Gaafa aanolee eebbifamu asallarraa kaanee namoonni iddoo as jala jiraachuu danda'u. Namni waafsan ivinti gaafsanii keessa turan konkolaataa keessatti isaan sirbaa dhaqe. Aanoliyyoo wayyabaa iddoo seenaa guddittii si qabaa si daawwachuuf hin dhufee akkamitti tafaa jedha. Aanoliyyoo wayyabaa iddoo seenaa guddittii si qaba si daawwachuudhaaf dhufee akkamitti tafaa jedha. Aanoliyyoo wayyabaa duumessi maree jedha. Cilaaloon buuse haadha goototaa sinnu guddisee jedha. Ayyee okay maashaallah. Ati namumaa aartiidha jechuudha duruma. Yaa fiilmii illee qabaas gubbaadha rabbi nu haadhisu akkamii wanta isaa hin beekoosa. Fiilmii illee dalagee qaba. Isuma miidiyaa kana gubbaa jiru jechuudha. Aartii duraanuma keessa jira. Maadha qabiyyeen kitaaba kee gabaabsitee ibsuu dandeessaa? Inni kun hin duune kan amma gadi ba'e. Garuu kana malee kitaaba lama of harkaa qaba.
شاء الله كان كنا ديسي تمو كانوا ما لكن برائي دومته توكو إني كوني والله إني كوني أكاتان إني تبرائي باوغرافيكية ربائن باوغرافيكية في إسين تدبسيت sana keessa hubata isa kana ummata wal baruu fi hinduune makana akka hinduune jenne kanatti akkamitti hinduuni akka isin jettanii hubattanii fi kitaabni loojikiidhaa fi saayikoodhaa wal qabatu mata dureen isaallee ammaaf sarpiraayiz haa ta'u yeroo dhiyootti isin bira gaha ammallee kitaabni seenaa isin bira ga'uu jira kitaaba lamaa tokko seenaa tokko loojikii fi saayikoodhaan kan wal qabatu barraa'ee xumuree إن شاء الله يا رب في ما تبران قوفي. أيه خير ما شاء الله جزاكم الله خيرا قال تومي إيدر عنقو سيدي بسيرم عن كذا نموت كيسو ميسو بربانا نموت كيسو ميسي نموت باي تزلال كتيجرا كيسو ما ورا UAE ده كانت كيس جروان تي فبوليس كينيا يكو أمان كارغو أكسو مالله جدو تي نموت بيس كيسو بياسا. سأقولي سأنا كده كفني إرفوني رابطنا مكانه متأسم. باسمه. إرفوني نجام أجانجر تو. لكن شو أكون دكينيا. ده جنو فوق. Aye warroonni gastii keessa jirtan yaada keessan jalqaba intu seene hirkoomoo aman akkasitti jalqaba intu seene aman dubbadha aman yaada kan kee yaada keessan gaggabaabsatee daqiiqaa lama waan hin caalle keessatti yaadas ta'u gaafiillee nuwanne jedha warroonni aga aman daqiiqaa isaa geeffatutti hundi keessa jirtunisa nuti qabadhaati akkasi wal keessummeessina aman carraan keessatti fayyadan dhaamsa gaafii yaada aman cargo Okay assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya hasa qabatani annam beetani mut godanne nulle gara birada keessa yaani tachamu ayye fatani kanaaf namoonni baay'een guyyaa sagantaa yoomi dhaabbii ofiisaniif guyyaa sagantaa jidduudhaan itti himaa isiniin jedhee ture obboleewwan kiyya akkuma argitan Muhammad Diksiisoo jechuun isin afoo jira dhufee keessummaa jabduutu nurra jira jechuudha ijoollee Dubaay keessa jirtan hunda keessaniifu keessummaa jabduu tana akkatti waliin daa'ima feete seetamee qo'ina baay'ee bira seenee sanu bidoo bakka السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميوتي قرد بيبي يرو دبرين كيس قود بطا نباس ركون قبو شيك ركون قبو يعني مال باي ركيسان قبو نباس منن كبان بس كيف راسا دائما ميتي بابا أما منن كبان فقط ماما ديكسيسو سيدورا برده Gadi boy maal teera namichi dhugee dhufe? Namantaan isa baby jaalaluma yaggaatti bane hubbi ayya itti fedhi yaada kee baby rakkoon qabu dhiisa ergatu deebisi ergadhu eenyu maqaan network si baase deebisi ergadhu baby sabboona maanu jeega billaale anna kanaaf namni koo muus godhadha namni kaan muti godhadha silamma aangoon naa kenname waan ta'eef kan abuuda waan beeka yalla Dokter Rakatega. obboleewwan kiyya kanaaf warroonni obboleessa keenya kana guyyaa eebba isaa kana akka irraa namni hundi keessanuu ijoolleen Dubaay keessa jirtanii ijoolleen immoo biyya biraa jirtanillee obboleessi keenya kun nuuf qaaliidha garuu har'a uduu inni jiru jajjabeeffachuu qabna uduu har'a inni nafsiidhaan jiru sappoortii godhuunii qabna sii jirra jechuunii qabna isa maddii dhaabachuu qabna inni guyyaa gammachuu fi silaa guyyaa hiriyoonni isaa gammadanii hoteela dhiichisaa bulan inni saba ofii cuucaa lammii isaa kana arguu dadhabee diina afoo dhaabatee hayyoota keenyaaf sagalee ta'aa ture gizeessan jechuudha. Kanaaf har'a dhufee nu jidduutti argama jechuudha ijoollee Dubaay nu jidduutti argama warroonni qarshii hin qabnu maaliif dhufnee kitaaba bitannallee warra jettanii yaaddoftan koottaa ijaan isa argaa inni bizinesaaf uduun taane mi ijoollee Dubaay arga jedhee dhufe waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu hamilee taanee fi isa jidduutti argamnee sii jirra jajjabaadhu jenneeni jajjabeessuu qabnaan isiniin jedha. Kanaaf warroonni dhufuu hin dandeenye warroonni mana koontiraataa jirtan gurmaa yaadii
kitaaba bakka isin jirtanitti taaksii firiidhaan isiniif geessina. Kanaaf dhaamsi kiyya kanumaa namoonni horaatti fuufaati. Hirko galatum amaan hirko itti fufuu yaada kan gaafii yaada yoo qabaatte itti fufii warroonni as keessa jirtan ammoo warroonni UAE jirtan lakkoofsa tokko barreessaa harkaan. Maaliif jennaan isin dhaamsa qabna waan ta'eef wanti haasaa jirruuf illee isin waan ta'eef haga hirkoon asoftuuf warroonni UAE jirtan osoon sobin mana ustaada jirtan waan ta'eef osoon sobin lakkoofsa